bareeda kaleessatti arraas dabalame onne komacheessa sammuu komaraachisa jeetan bo'ee jallisani maali yakkisani me maali yakkisan. Hai jireenya keenya kana ashama harka fuune jirra jirtu bagana gataatani dhugaa dubbachuudha fi bara akkam keessa jirra yeroo akkam keessa akka jirru naaf hin galle. Mucaan asirratti argitan kun mucaa qaxalee nyaatee hin quufin akkasuma taphatee taphan quufin mucaa hojiidhaaf tattaaffatu mucaa aartiidhaan akkasuma ga'ee dandeettii sammuu isaatiin hojjechuudhaaf tattaaffataa jiru. Wanni akkana gocha akkana lubbuu isaa baasuudhaan wanni akkana asirratti raawwatamuun gadda hedduu onnee nama cabsuudha. Akka jedhanii dubbatan nama dhiba jechuudha. Jarana biyya keenya san keessatti lubbuun ilma namaa gatii dhabdee jirti. Hedduu ulfaata jechuudha. Ndaafuu rabbi nagaa isaa godhu biyyeen isatti salphattu isaan jenna. Hedduu namatti dhagama. Gadda guddaatu natti dhagame maaliif yeroo dhaloonni amma lafaa dhufu kun sa'aatii namni waa barateetiin sammuudhaafis biyyaafis namni bu'aa buusa jedhan tokko haala kanaanii rakkoon geenne rakkoo isarraa ga'u hedduu namatti dhagama. Miira keessa galee dhugaa dubbachuudhaaf bakki inni itti waraaname Finfinneedha na fakkaata. Akkuma barreeffama irratti argaa jirtanii dhugaa albeedha waraaname jechaa jiru. Hospitaala seenee eegasii achi keessatti du'uun isaa dhagameetiin jira. Akkasii dhugaan gadda guddatu natti dhagame. Maaltu deemaa jira dhiiroo?